Saffisa misooma qonnaa dabaluu fi biiroon qonnaa Oromiyaa konkolaataa fi motor saayikilii waajjiraalee qonnaa godina aanaa fi akkasumas yuuneenii qonnaatiif deeggarsaan kenneera. Konkolaatawwan 50 deeggarsaan kan kenname yoo ta'u aanaalee 24 fi godinoota 18tiif akkasumas yuuneenii qonnaa 8tiif konkolaataan fe'umsa Ayisuus kennameera. Motor saayikilii 97 deeggarsaan kennameera. Aadaa hojii qonnaa jijjiirameen bu'aan argame sadarkaa addunyaatti akka leellifamu nu godhe jedhan sadarkaa itti aanaa pirezidaantitti qindeessan kilaastara misooma baadiyyaa obbo Abdurrahman Abdallam. Bonninis yeroo hojiiti, ganninis yeroo hojii ta'ee jira. Waggaa guutuu dhamaatiidha. Waggaa guutuu dadhabbiidha. Waggaa guutuu qotee bulaa wajjin hojjechuudha. Waggaa guutuu kaachuudha. Gaggeessummaa sirrii kannu deeggarsa ogummaa sadarkaa sadarkaa kannu yeroo hunda qotee bulaa keessa jiraatanii qotee bulaa wajjin hojjechuu gaafata jechuudha. Isa kana milkeessuudhaaf ammoo rakkoo loojistikii, rakkoo bajetaa osoo hin jenne hoggansi damee kana keessa jiru, ogeessi seektara kana keessa jiru, hojjetaan hanga qotee bulaatti gad bu'ee hojjechaa jiru, rakkoon adda addaa jiraatus dhamaatii guddaa, wareegama guddaa kafalee injifannoo fi bu'aa qonna keessatti argame jedhamu kan akka leellifamu sadarkaa adda addaatti beekamtee akka argatu sadarkaa naannootii fi biyyaa qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaa irratti illee waltajjii dhiyeenya kanaa irratti illee haalli itti Itoophiyaan leellifamtee jira. Qabeenya kennames sirnaan itti fayyadamuu qabnas jedhaniiru. Qabeenya nu harka geemmoo kunuunfachuun eeguun sirnaan itti fayyadamuun baay'ee murteessaadha. Konkolaatotaa fi motorsaayikiloota kanaan dura kennaman gad bu'an yoo kan laallu taate waliin gahuu qofa dadhabuudhaa miti. Eega gabbu'ee sirnaan itti fayyadamuu dhabuudha rakkoon. Konkolaataan hojii qonnaatiif jaame dursa hojii qonnaatiif kan namoota irra jiraatu. Motorsaayikilli asitti agartan kun gara anaatti yoo bu'u dursa hojii qonnaatiif. Kana jechuun dhibbaaf dhibbatti kana qofa waan biraa hin hojjetu hin deeggaru jechuudha miti. Dursa hojii qonnaa irratti fi qonnaa wajjin wal hidhatan irratti oolee sanii alammoo dhaabbachuurra sagantaa mootummaa karoora mootummaa biraa wal deeggaruun wal hubannaadhaan ittiin deemuun ni danda'ama. Kana yoo hin taane akkanumatti akka fedheedhaan itti fayyadama isaa gadhiifne taanaan konkolaataan kun arra gabbuu boru rakkoo keessa galuu danda'a. Qabeenyi itti bahee immoo maallaqni itti bahee asitti dhiyaachaa jiru maallaqa guddaadha. Kanaaf yoo amma manca'e deebisanii bakka buusuun ulfaataadha. Ulfaataa waan ta'eef eegumsi godhamuun gara biraatiin ammoo sarviisii isaa sirriitti yaa'unus aanarra hojjannee beena hanga konkolaataan adda deemee buloonni hiikkatee shiboodhaan hiinee yookiin nuun garagaltu numa oofna jechuudha. Akkasuma irra jiraatu eega sadarkaa san gahee bajata itti baaftee fayyisa jechuun kasaaraa guddaadha. Sarviisiin ammoo zeetiidha. Zeetii yookiin waan muraasa qofa goommiinii waan tokko jijjiiruudha. Isa san yeroo isaa eeggatanii hojjechuutu irra jiraata. Waajjiraaleen aadaa wal deeggaruu horachuun akka wal gargaaran dhaaman hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa obbo Geetaachoo Gammachuun. Waajjiraaleen qonna wajjin walitti dhufan waan qabdan waliin geessanii waliin taatanii hawaasa keenya akka isaan tajaajilan taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Asumaan adaraa kanas niin jedhu wal deeggaruun waliin hojjechuun aadaa godhattanii jirtanii ammas kana caala aadaa guddaa godhattanii akkasuma hojjettan asiin adaraa siniin jechuun barbaada. Motor biskilootonni konkolaattonni dhufan hojii jedhan qofaaf akka oolchitan adaraa siniin jechuun barbaada. Yuuneenii qonna Shaashamannee carraa kana keessatti kan hammatameen hojii isaanii sadarkaa qonnaan bulaattis gadi seenanii hojjechuudha dubbatu. Carraa kana kan arganne sadarkaa yuuneenii qofatti osoo hin dhaabatin sadarkaa waldaa bu'uuraatti akka gadi bu'u goona. Sadarkaa waldaa bu'uuraatti akka gadi bu'u kan goonu ammoo qotee bulaadhaa jechuudha. Waldaa bu'uuraa jechuun hawaasa bal'aa kan qabateedha. Isa kanas
Value chainiin kun qotee bulaa dhuunfaa bira akka ga'u kan hojjetamudha. Sadarkaa yuunenii qofatti osoo hin ta'in akka yuuneniititti humna guddaa qabna. Isa kana konkolaataa amma nuu kenname kana qofa osoo hin ta'in konkolaataa biroos daballee humna biroos daballee riisoorsii jiru walitti qabne galma ga'iinsa istirateejii mootummaa qabate kana keessatti iyyuu sagantaalee adda addaa yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama qotee bulaa fiduu danda'an hunda giddu galeeffannee kan hojjannu jechuudha. Godinaalee fi aanaaleen carraa kan argatanis hojii isaanii daran cimsuudha himu. Carraa kanatti fayyadamuudhaaf akka aanaa irratti beekama bal'aasaa rakkoon loojistikiidhaan wal qabatu bal'inaan kan jiru hojiin keessumaa qonnaadhaan wal qabatu akka biyyaatti qabamee jiru keessumaa inisheetivii qonna jedhamee hojii gurguddoodha karoora xiqqee mootummaan naannoo Oromiyaa bara kana guddaa qabatee jira. Isa kana milkeessuu keessatti guyyaa irraa konkolaataan nu arganne kun kana caalaa hojii keenya cimnee akka itti fufnuu fi uummata keenyaafis bu'aa guddaa akka finnu nu taasisee jira jechuun barbaada. Konkolaataa tokkoo fi motora 5 sagantaa guddina qonnaatiin akka aanaa keenyatti arganneerra gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama jechuudha. Waan amma arganne kanaan sagantaa garaagaraatiin qonna keenya ammayyeessuu keessattuu oomisha qamadii bara kana qabanne alargii gabaa biyya alaatti erguudhaaf sagantaa bonaatiin naannoo hektaara 42,800 kan ta'u kana karoorfanneerra jechuudha. Yeroo garaagaraatti ogeessa keenya bobbaasnee akkaataa barbaadameen hojii kana milkeessuu keessatti hanqinni loojiistikii nu mudatee ture jechuudha. Garuu guyyaa har'aa kana makiinaa asitti arganne kanaa fi motorsaayikiliiwwan asitti arganne kana fayyadamnee hojiiwwan qonnaa kamiyyuu haa ta'u hojii sadarkaadhaan jiran milkeessuu keessatti wanti har'a nu asitti arganne kun murteessaadha kan jedhu sanaan qaba.